Garee shororkeessaa TPLF Itoophiyaa diiguuf ittifatu dhabamsiisanii birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf lammiileen biyyattii lubbuu fi qabeenya isaanii osoo hin qusatin aarsaa barbaachisu kaffaluu itti fufaniiru. Guyyaa har'aasii dargaggoota kutaa bulchiinsa magaalaa Qiirqos raayyaa ittisa biyyaatti makamaniif geggeessaan taasifameera. Dargaggoonni geggeessaan taasifameefis aarsaa barbaachisu kaffalanii birmadummaa biyya isaanii kabachiisuuf kutannoon kan ka'an ta'uu dubbatu. ወደ መከላከያ ልቀላቀልበት የመጣሁት አንደኛ ከምንም በላይ ሀገር ነው። Raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf kanan dhufeefi inni jalqabaa biyyaa ol homtuu waan hin jirreefi dhimma birmadummaa biyyaatiif biyyi yoo nagaa taatedha kan ani hojii hojjechuu danda'u. Jalqaba irratti Itoophiyaan nagaa ta'uu isheen barbaadam. Raayyaa ittisa biyyaatti makamee juntaa waliin falmuuf kutadhee ka'eera. በጣም ደስተኛ ነኝ እነሱን በመቀላቀሌ በማገዜ አብሬያቸው በመቆሜ በጣም ደስተኛ Ani gama kootiin isinitti makamuu koon baay'ee gammadeera. Isaan cinaa dhaabbadhee isaan gargaaru koofis gammachuu guddaatu natti dhagahama. Wanti natti hir'atus jira jedhee hin yaadu. Yoo xiqqaate keessi koo humna qaba. Kan hafe leenjii fudhatee humnan qabu cimsuun isa gargaaruuf qophiidha. Maal yoo ta'ellee isaan irraa adda akkan hin baaneef waadaan gala. በመጀመሪያ እድሉን ስላገኘው ራሱ ደስ jalqabarratti carricha argachuun koo baay'ee natti toleera. Maatii koo keessaa jalqaba kan dulee waan jiruuf kaka'umsa natti uumee jira. Waamichi lammataa yeroo taasifamu biyya koof maali jechuun yeroo inni deemerraa jalqabeetu hamileen kan naaf dhufe. Itti aansuun immoo kabajamoon ministeerri muummee keenya Dr. Abiy Ahmed ani deemaa isin hordofaa jechuun yeroo isaan waamicha dargaggootaaf taasisanirraa jalqabee hamileen daran dabalaa dhufe. Kanaafan deemuuf murteesse. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Qiirqos obbo Zamanuu Dassaalenyi kutaan bulchiinsa magaalichaa raayyaa ittisa biyyaa cimsuuf kallattii hundaan hojjechaa kan jiru ta'uu kaasaniiru. በክፍለ ከተማችን ላይ መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለነው akka kutaa magaalaa keenyaatti raayyaa ittisa biyyaa cimsuuf hojii baay'een hojjetameera. Tokkoffaa irratti raayyaa ittisaa cimsuuf deeggarsa meeshaalee fi sunaawwan taasisaa jirra. Marsaa sadiinis deeggarsa garaa taasisneerra. Kan biraan ammoo raayyaa ittisa biyyaa humna namaan cimsuu keessattis marsaa garaatiin dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi kan har'aa dabalatee dargaggoota hedduu hirmaachisneerra. Adda waraanaa deemuun raayyaa ittisaas jajjabeessaa turre. Akkasuma maatii warra duultotaa bira deemuun oomisha walitti qabuu fi deeggarsa garaa taasisaatii jira. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa cimsuu fi gama hundaan hojjechaatii jira. መከላከያን በማጠናከር በሞራልም በሰው ኃይልም ፕላስ በተለያዩ ማቴሪያሎችም ድጋፍ እያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Akka kutaa bulchiinsa magaalichaatti hanga yoonaatti deeggarsi gosaa fi maallaqaa qarshii miiliyoona 100 olitti tilmaamamu raayyaa ittisa biyyaa fi qaamolee nageenyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf wareegama kaffalaa jiraniif deeggarsi taasifamuusaa ragaan kutaa bulchiinsa magaalicharraa argame kan inni mul'isu.